Kabajamtoota hordoftoota TV kanaan nagaan waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtan hundumaatti sinaa ga'uu attam jirtu nagaa keessanii sagantaa keenya maqaa abbaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon jalqabneerraa baga nagaan dhuftanii ganama kana lubaa qabadhee isiniif dhiyaadheeraa waaqayyo nu gargaaree fayyaatti nagaatti nu jiraachisee luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheeraa lubaa baga nagaadhaan dhuftanii. Baga nagaan nu eddan nagaan nabiina. Ameen. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu waaqayyo sanu eegee nu geggeessee yeroo kanaan nu ga'eef maqaan isaa bara baraan ulfinaan ajajamu. Isinillee baga waaqayyo nagaadhaan har'aan isin ga'een jedha saba waaqayyo. Egaa iddoo kanatti dubbii waaqayyo barbaadanii kan dhuftanii sheerii gochuun irraanfatinaa dubbii waaqayyo iddoo hundumaatti akka wal ga'u saban dhaga'iniif akka dhageessifnuuf nu gargaara hojii waaqayyo andara lafaatti facaasuudhaaf nu gargaara karaa manuuf danda'ame waa'ee gooftaa kana dubbachuudhaaf waaqayyo immoo isa kanaan hin hojjeta waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu mee yeroo keenya waaqayyootti dabarsinee laannan kadhanna yaa waaqayyo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa baay'ifnee guddifnee si galateeffannaa galanni ulfinni hooqubaan saganni ililleensi duwwaadhaaf haa ta'u gooftaa si galateeffannaa galataan ol jettee waaqarra kan jiraattu waaqni teessoo kee laftee jennaa kee kan taate yaa abbaa yeroo nuu laattee bara nuu laattee jireenyatti nu jiraachiftee yaa gooftaa hamaa hundumaa nurraa fageessitee caba lafee dhangala'uu dhiigaa nu oolchitee du'a lubbuu nu oolchitee yaa gooftaa jiraannee hojii kee akka hojjennuuf jiraannee dubbii kee akka labsinuuf yaa waaqayyo gooftaa carraa kana immoo nuuf kenniteetta. Ati fagoon jirtu hafuura keenya caalaa nutti dhiyaatta. Bantiin waaqaa nurratti haa banamu ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bantiin waaqaa nurratti haa banamu. Ibiddi hafuura qulqulluu garbicha kee haa tuqu ganama kana gooftaa. Afaan godhattee ittiin dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u yaa waaqayyo gooftaa. Utuu nu biran darbiin tokkoon keenya dubbii dhageenyu kana dhageenyee yaa waaqayyo dubbiin kee kun jireenya akka nuuf ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin hunduma keenya nu gargaaruun jaalala keenaaf haa ta'u. Yaa waaqayyo dubbii kee humna hojjetu of keessaa qaba. Humni hojjetu kun immoo yaa gooftaa koo baroota darban akkasitti hojjetee darbe jedhamee seenaa ta'ee hin hafne har'ayyuu humni kun hin hojjeta maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kun gola dhaga'ame hundumaatti humna hojjetu kanaan seenaan jijjiiramu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin maqaa Yesuus Kiristoosiin seenaa baay'eetu jira dubbii baay'eetu jira waan baay'eetu dhaga'ama garuu dubbiin kee dubbii waaqni kuniif lafti kun ittiin ta'edha dubbiin kun dubbii keeti maqaa Yesuus Kiristoosiin dhukkubsataan haa fayyu hidhamaan haa hiikamu dukkanni haa ifu yaa waaqayyo gooftaa koo kan rafe haa dammaqu yeroo kana yaa abbaa gidduu keenya darbi ulfinaan ol jedhi nu immoo gadi jenna kanaan kan mormu qilleensarra taa'ee lafarra taa'ee lafa jala taa'ee galaana keessa taa'ee hammeenya isaaf jal'ina isaan summii isaa kan facaasu diinni keenya seexan maqaa Yesuusiin waraanamee gara Siyoonitti kan darbatame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin naannoo keenya jireenya keenya irraa gadhiifame abidda waaqarraatiin qab kan jedhe haa ta'u. Yaa waaqayyo ati kottuu gidduu keenyatti ol jedhi nu gadi jenna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Inni bara baraan jiraataadha. Jireenya nuuf kennee har'ammoo dubbisaa akka dhageenyuuf fuula isaa duratti walitti qabamneerra mee dura faarfannaa kana dhageenyaa faarfannaa kanaan waaqeffanna gara waaqeffannaatti isin dabarsa. Garansa jalala abbummaansa odaa kan hin qabne mudaa isarraan naladhee sanyii koo jiraatee ta'e nama addaa nannifne ammayyoona arkisa nabateera
kuno salphina koo ulfinaan jijjiireera. Du'a koo sadhuma dhiigni isaa na baraare. Oolmaa isaatu nargu galata isaa yersaare. Meekee ija juree ankanan si faarsu haalli toleef miti. Lubbu koo fi yaaddoo koo isatti gateeti. Tasa'iin gogaanii lageen abdii kooti. Ifanni na baasuus bakkalcha bariiti. Ankanan si faarsu haalli toleef miti. Lubbu koo fi yaaddoo koo isatti gateeti. Tasa'iin gogaanii lageen abdii kooti. Ifanni na baasuus bakkalcha bariiti. Fakkaadhu haala boojuun ilaala. Anoo sin aarsu gatii kee yersu. Erga na jaalatee maal faana dhoowwatee. Shele bede 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 ya. Isanan dagadde gadda kulfata. Namni susinala kamin jirata. Natti jijjiiramne ifaadha fuulisa. Bokka ebbasaati qe'ee kootti roobsa. Isanan dagadde gadda koo ulfaata. Namni susinala akkamiin jiraata. Natti jijjiiramne ifaadha fuulisa. Bokka ebbasaati qe'ee kootti roobsa. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Obboleessa keenya Masfiin guutuu Waaqayyo dachaa dachaa isaa eebbisu. Amma garaa dubbii sagalee Waaqayyootti darbinaa. Lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbaa eebbifamaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Masfiin guutuu Waaqayyoo si haa eebbisu jennaa faarfannaa isaan Waaqayyoon waaqessinee. Akkuma kanaa hordoftootaa fi daawwattoota TV kanaan kan taate jirtan hundumaatti nagaan isaa isiniif haa baay'atu. Waaqayyoo kana keessa nu jiraachisee nu eegee torban kana keessatti immoo ammas deebinee akka wal arginuuf jaalala isaa waan ta'eef ulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Sagalee Waaqayyoo nuyi walii wajjin barachaa jirru torban arfaffaaf natti fakkaata. Waa'ee lolatti jabaachuuti. Lolatti jabaachuu lola hafuuraa, wallaansoo hafuuraa, duula hafuuraa irratti walii wajjin ilaalaa jirra. Lolli keenya eenyu wajjin isa jedhu ilaalleerra. Lolli keenya inni jalqabaa inni hangafii bara kamiyyuu amma bara lafa kanarra jirrutti amma gooftaan dhufutti amma gara gooftaa deemnutti lolli keenya inni guddaan seexanaa wajjin. Isa kanaa yeroo hundumaa dagachuu hin qabnu isa jedhu ilaalleerra. Seexanni kun immoo isa kamii? Seexanni isa wallaalchifatu, isa of geeddaru, isa of jijjiiruu isa jedhanneerraa. Seexana isa haxxummaa seexanaa waan jedhu dubbii Waaqayyoo. Seexana isa aarii qaba. Kana yeroo hundumaa nan dubbadha. Aarii qaba seexan. Firdiin inni dhumaasaaf laatamuudhaaf yeroo gabaabaatu isa ife waan ta'eef kophaasaa baduu waan hin barbaannee fi
aarii guddaadhaan addunyaa kana raasaa jira. Seexana isaa carraa argannaan karaa argannaan nama gingilchuu barbaada. Addunyaa kana gingilchuu barbaadu wajjin wallaansoo wal qabnaa isa jedhu ilaalleerra. Torban darbe immoo kan nuyi wajjin ilaallee lammaffaa irratti humnoota aboo qaban gooftummaa qaban wajjin wallaansoo wal qabnaa. Humna aboo qabaa gooftummaa qaba. Miidhuu danda'a, balleessuu danda'a, ajjeesuu danda'a, qaluu danda'a. Aboon kanaaf isaaf kennameera amma gaafa gooftaan dhufutti biyya lafaa isa dukkana kana irratti isatu mo'ee jira. Namarratti mo'uu danda'a. Eenyu irratti iyyuu namni isaaf eeyyamnaan mo'uu danda'a. Sakkanaa wajjin wallaansoo wal qabnallee. Sadaffaa irratti lolli keenya macoota afuurota hammeenyaa. Macoota afuurota hammeenyaa. Macha afuura hammeenyaan kan guutedha. Isa kana wajjin wallaansoo wal qabnaa isa jedhu ilaala. Isa kanaaf immoo maaltu nu barbaachisa? Mi'a waraanaatu nu barbaachisa. Hidhannootu nu barbaachisa. Nuyi loltuudha waan taaneef. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Duula afuuraaf qophaa'u Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10-11. Kana achi gooftaatti humna saangoo qabeessatti jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti hidhadhaa. Haxxummaa seexanaa kanaan mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyo guutummaatti hidhadhaa. Maaltu nu barbaachisa gaa? Mi'a lolaatu nu barbaachisa. Loluudhaaf isa lollu barreerram. Gadi sinnee lakkoofsa 12 irraa akkas jedha. 13 irraa. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu. Mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Amantoota kiristaanotaa obboloottota maaltu nu barbaachisa jechuudha gaa? Mi'a lolaa. Mi'i lolaa kun immoo maayin? Arrasa kana waliin lolaan. Waa'ee mi'a lolaa kan warra kan gooftaa ta'anii, kan warra kan Waaqayyoo ta'anii, kan warra gooftaa amanatanii mi'i lolaa keenya, meeshaan waraanaan keenya meeshaa attamiiti? Mi'i waraanaa keenya mi'a attamiiti? Maaliin lolla kiristaanoonni? Amantoonni maaliin lolla? Loltuudha waan taaneef. Macaafni qulqulluun lolaa waan jedhuuf. Yihudaa lakkoofsa 3 irraa akkas jedha. Yihudaan boqonnaan qabu lakkoofsa 3 irraa. Michoota koo waa'ee fayyina walii wajjin qabnuuf durumayyuu isiniif caafuudhaaf dhamaan ture. Amma amantii isa al tokkicha yeroo hundumaaf akka ta'utti warra Waaqayyoof qulqullaan dabarfamee kenname sanaaf akka loltaniif caafee isin gorsuun giddii barbaachisaa ta'ee argameera jedha. Amantii isa al tokkicha isiniif kenname kanaaf akka loltaniif caafee isin yaadachiisuun giddiinatti ta'eeraa jedha. Amantii keessaniif lolaa jedha. Macaafni qulqulluun lolaaf akka nun qophoofnu loltuu akka nun taaneeti nutti hima. Egaan mi'i lolaa keenya kan kiristaanotaa kan inni nuti seexana lolu, kan inni nuti afuurota hammeenyaa kana lolu, kan inni nuti macoota afuuraa kana lollu isa kamiin? Akkuma beeknu loltuun warra taraa namoota ta'an, namoota siviilii ta'anirraa wanti adda baasu jira. Biyya lafaa kana keessatti yeroo ilaallu loltoonni wayyaa nuun uffannu kan uffatu miti. Warri miilitarii ta'an, loltuu warri ta'an, waraana warri ta'anii uffata namni siviilii ta'e uffatu tokko uffatu miti. Loltuun uffati ishee adda. Waraanni uffati ishee adda. Wayyaa masaatiin isaan bartu. Lolaa waraana akka inni ta'e, poolisii akka inni ta'e, nageenyisa akka inni ta'e wanta qaama isaarra jirurraan beekna. Kanaaf kiristaanonni mi'i lolaa keenya inni jalqabaa maa'in? Tokkoffaa har'a kan nuyi ilaalu tokkoffaa loltuun wanta ittiin mudhii ishee hidhattu qabdi. Waan akka sabbataa kan isaan ittiin mudhii isaanii kana hidhatan, boombiin faa kan itti jiru, rasaasi kan itti jiru, mudhii isaanii kan ittiin hidhatan qaba. Loltoonni Kiristoos Yesuus, loltoonni Waaqayyoo, loltoonni Gooftaa kan inni ittiin mudhii keenya hidhannee lollu inni jalqabamaa inni dhugaa. Dhugaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkas jedha sagalee Waaqayyoo, waan sagalee Waaqayyoo irra jiruun dubbadha.
akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Ameen. Lolli keenya kun maaliin lolla? Seexana hafuura hamaa mormuu duwwaadhaan ifachuu duwwaadhaan mo'anna miti. Dhugaadhaan mo'anna. Dhugaatti jiraachuudhaan, dhugaatti waaqessuudhaan, dhugaatti tajaajiluudhaan, dhugaa dubbachuudhaan. Akka nama mudhii isaa sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan hidhadhaa jedha. Dhugaan nu biratti dhugaa. Warra gooftaa beeknu, warra gooftaa qabnu biratti jirana dhugaan nu biratti dhugaadha. Dhugaan keessan dhugaa haa ta'edha waan ta'eef macaafni qulqulluun. Ameen. Macaafota akkas jedha. Dhugaan nu biratti dhugaadha. Sobi soba. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 25 gubbaarraa sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Kanaafis namni addumaddaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti dubbatu nu bu'aa dhagna waliiti. Namni addumaddaan soba of keessaa baasee dhugaa walitti dubbatu. Sobni kan keenya miti. Sobni nuuf hin laatamu. Kiristoos Yesuus an karaa, an dhugaa, an jireenya jedha. Nuyi ijoollee dhugaati. Nuyi namoota dhugaati. Maaliin lolla? Dhugaadhaan ittiin lolla. Dhugaa walitti dubbachuudhaan. Sobni kan seexanaati jira. Bara keenya kana keessaa wanti amma addunyaa raasaa jiru maaliin yoo jenne soba. Soba. Kan biyyaan xabaa jiru, kan namaan xabaa jiru, akka namni wal ajjeessu, akka namni wal balleessu, akka namni walirratti ga'u gochaa kan jiru baay'eessa soba. Sobi immoo kan eenyuuti? Sobi kan seexanaati. Kan nagaa maaliin moon dhugaa dubbachuudhaan moon. Dhugaadhaan dura dhaabachuudhaan, dhugaadhaan falmuudhaan, dhugaa haasa'uudhaan, dhugaa mul'isuudhaan. Ammayyuu dhugaan mul'atu. Dhugaan iddoo qabatu, dhugaan hamo'atu, dhugaan injifatu, dhugaan ammayyuu soba haari'atu. Ameen. Akkas jedha macaafni qulqulluun. Isin keessaa isin kan abbaa isa tokkooti, kan seexanaati. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanii gochuun jaallattu. Jalqabaa jalqabee inni sun nama ajjeesaa ture. Dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaarra dhaabbanne. Inni sobaadha. Abbaa sobaatis. Kanaaf yemmuu sobu isa garaasaa keessa jiru dubbata. Dhugaadha. Namatti tola. Sagalee Waaqayyoo Wangeelii Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irraa dubbise jedhan. Inni yemmuu sobu isa garaasaa keessa jiru. Isa keessa isaa jiruti soba. Isin hin sobdu taanaan kan abbaa ormaa isa sobaa sanaati. Sobni kan keenya miti. Haadhoo ko jaalalaan na dhaga'i. Buleessa ko, buleechii ko, karaa kana dubbii Waaqayyo isin bira ga'aa nu bira ga'aa kan jiru jaalalaan na dhaggeeffadhaa. Sobni kan keenya miti. Amanaa taatanii eessayyuu kan jirtan, eessaayyuu kan hojjettan, eessa keessayyuu kan jirtan sobni kan keenya miti. Nuyi lafa keenya hundumaatti dhugaa dubbachuutu nurraa eega. Dhugaa dubbannee, dhugaaf jiraannee gatii baasuu qabna. Mudhii keessan dhugaadhaan jabeeffadhaa waan jedhu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaliin lolla? Dhugaadhaan lolla. Seexanni namoota dhugaan jaallatu, dhugaan jaallatu. Phaawulos akkas jedha. Phaawulos akkas jedha. Ergaasaa warra Qorontosiif barreessu keessatti akkas jedha. Boqonnaa 2 lakkoofsa boqonnaa 4 lakkoofsa 1-2 dhagaa dubbii Waaqayyoo lolli keenya hidhannoon keenya isa kana. Kanaafis akkuma araara Waaqayyoo fudhannetti nu hojii ergaa kanaa hojjechuudhaaf abdiin kutannu. Waan yeellaasisaa namni dhoksaatti hojjetan dhiifneerra. Haxxummaadhaan hin hojjennu. Dubbii Waaqayyoo micciirru. Nuyi mul'ifnee dhugaa dubbachuudhaan fuula Waaqayyoo duratti yaada garaa namootaatti of dhiyeessinaa. Maal gochuudhaan? Mul'ifnee dhugaa dubbachuudhaan. Seexana maaliin moona? Machoota furoota ammeenyaa kana maaliin moona? Humnoota aboo qaban gooftummaa qaban kana maaliin moona? Maaliin lolla? Warri kan gooftaa,
warri kan Yesus warri kan Waaqayyo taate loltu Kiristoos Yesus kan taate maaliin lolla dhugaa dubbachuudha dhugaa haasa'uudha dhugaa qabannee dhaabachuudha dhugaa falmuudha dhugaa ba'uudha dhugaa ba'uu fedhe Yesus waa'ee dhugaa ba'uu dhufe dhugaa dubbachuudhaan soba dura dhaabachuun nurra jira soba karaa dhoowwachuun nurra jira maaliin lolla dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadha kun jabina baay'ee barbaada argitaniitu durii haadhonni keenya yeroo ilma fuusifatan yookaan intallee heerumsiifatanii maal godhu yemmuu cidhaaf qophaa'anii sabbataan mudhii isaanii nyak godhaniidha murachuu jechuudha kutachuu jechuudha hojiidhaaf qophaa'u jechuudha dhugaadhaan akka nama sabbataan mudhii isaa hidhatutti nyak dhugaadhaaf lafa kanarraa kan falmuun nurra jiru anaaf ishii waaqni keenya waaqa dhugaati waaqni keenya waaqa haqaati waaqa dhugaa barbaadu keedha kakuu moofaa keessa sagalee waaqayyo nan dubbisa macaafa Hamoos boqonnaa 5 macaafa Hamoos boqonnaa 5 lakkoofsa 14 kaasee sagalee waaqayyo 14-15 dubbii waaqayyo yeroo dubbifattan isinitti tola akkas jedha keedha dubbii waaqayyo isin akka jiraattanitti wanta gaarii barbaadaa malee wanta hamaa gochuun barbaadinaa akka jiraattanitti yoos akkuma isin jettan hin ta'a waaqayyo gooftaan maccaas dhuguma isin wajjin hin jiraata wanta hamaa jibbaa wanta gaarii jaalladhaa walgayii karra dallaa keessatti dhugaan jabaatee akka dhaabatu godhaa yemmus waaqayyo gooftaan maccaa sanyii Yoosef keessaa warra afanitti araara agarsiisa ta'a ila akkas jedha wanta hamaa jibbaa wanta gaarii jaalladhaa walga'ii karra dallaa keessanii keessatti dhugaan jabaatee akka dhaabatu godhaa maal godhaa dhugaan akka dhaabatu dhugaan akka iddoo qabatu dhugaan akka iddoo fudhatu dhugaan akka mo'atu dhugaan akka injifatu dhugaaf dhaabadhaa harfata abbaba akkas jedha yaa dhugaa mul'atu dhugaan walga'ii karra keessanii keessatti maal akka ta'u jabaatee akka dhaabatu cimee akka dhaabatu soba maaliin mool dhugaadhaan mool maaliin lollagaanuun raawwannee dhugaa dubbachuudhaan yommus waaqayyo gooftaan maccaa isinii wajjiniin ta'a. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyo maal jibba waaqayyo. Sobi kan koomiti. Sobi kan keemiti. Sobi kan keenyati. Barri kun bara namni soba huumee haasa'u huumee haasa'u. Bara guddaan isaas xinnaan isaas beekaan isaas wallaalaan isaas politikeenyaan isaas barannitti soba haasa'u soban keenya miti. Dhugaan isinitti ma kiristaanotaa eenyuun ta'a eessayyuu jiraadha soba wajjin waliin galii. Wanti itti Anaaniyaaf Saphiiraan du'an tokko kanaaf macaafa qulqulluu yeroo dubbifattan hojii ergamootaa keessaa waan biraan goon hin soban. Dubbifannu sagalee kana duriin dubbifamu amma badaan dubbifamu. Mee dubbifannu hojii ergamootaa boqonnaa 5. Namichi Anaaniyaa jedhamu tokko ture. Haadha manaasaa Saafiraa wajjin olii galee lafa qotiisaa tokko gurguratan. Horicha garuu dhokfatanii gar tokko fidanii ergamootatti kennani. Kanas immoo maree haadha manaasaa waan godheef isheen gaarii gootee beekti turte. Phexros yemmus Anaaniyaani ati hafuura qulqulluu sobuudhaaf horii raddaa kee irraa argatte gurgurtee keessa akka dhiiftuu fi maaliif seexanni yaada kee keessa guute soba maaltu namatti guutachuu seexan wangeela kun maaliif qabeenyi kun araddaan kun kan keessan ture isin to gurgurate maaliif waliin mari'attanii dhuftanii hafuura qulqulluu sobuu barbaaddan yaa Anaaniyaa maaliif seexanni soba si keessa kaa'e kan keen turre sobuun barbaachisu kan isaaniiti araddaan kun kan isaaniiti qabeenyi kun kan isaaniiti
garboota waaqayyoo, jitoota waaqayyoo, namoota waaqayyoo sobuu barbaadan, namoota waaqayyoo sobuun jira hafuura qulqulluu sobuudha. Maaliif akkas goote? Kan na dhibeessa kan maaliif seexanni yaada garaa kee keessa kana guutu? Soba kan namatti guutu. Dhagaa yaa warra soba jaallannu sobdanii. Alees na dhagaa. Soba kan namatti guutu seexan harkaabaa kana didaa. Dhugaa dubbadhaa. Dhugaa dubbatanii lafa namatti dheebuluu wayi. Yommuu sana maal jedhee reeffa kee mana kana keessaa baasu. Hin dhufti haadhi manaas hin gaafateen. Isheenis sila walii galanii waanta ta'eefi sobuu barbaadu. Maaliif hafuura qulqulluu sobde? Warri abbaa manaa kee geggeessan siinis si geggeessu. Waaqayyo waaqa dhugaati. Waaqayyo waaqa haqaati. Maaliin lol? Kan inni itti mudhii keenya hidhan, kan inni itti mudhii keenya jabeeffan dhugaadha. Ameen. Ni waraanaa keenya inni jalqabaa waaqayyo nu gargaara. Ilaanan jedha kana waaqayyo nu waa gargaaru lafa jirutti jira dhugaa. Ameen. Dhugaa akka dubbannuuf, dhugaaf gatii akka baam aarsaa akka kaffannuuf. Ameen. Dhugaadhaan soba dura akka dhaabannuuf, sobaan soba dhugaan dhugaa akka jennuuf. Bara kana gatii nama baasisa. Garuu nurraa kan eegamu eenyuuf iyyuu wagganuu miti nun, eenyuuf iyyuu looguu miti nun. Lafa dhugaa, lafa haqaa dhaabannan. Kanatu nurraa eegama. Lammaffaa loltuun uffata uffattee adeemtu qabdi. Uffannaan ishee akkuma kanarra kaanii miti. Loltoonni Kiristoos Yesuus immoo uffannee adeemuu kan dura jiru maayin qajeelummaa. Meeshiitu mana dhaggeeffadhaami. Dubbii waaqayyo namatti jira. Qajeelummaa dubbisuu akkeedha. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaa dhaabadhaa. Ameen. Waa gargaaru waaqayyo jallina hammeenya nurraa baasee qajeelummaa nutti hawwisu bara kana. Ameen. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti isayyuu koo akka maalitti akka madda sibiilaatti uffadha. Uffanni keenya qajeelummaa. Ameen. Qajeelonni immoo lafadha. Qajeelummaan lafa fudhatu. Qajeelummaan maal jechuudha? Qajeelummaan jallinaan mormuu. Qajeelummaan jallina hin deeggaru jedhanii didu. Akkee faarfannaa 45 sagalee waaqayyooti. Qajeelummaa jaallan. Ameen. 45 lakkoofsa 7. Ati qajeelina jaallattee jallina jibbite. Qajeelummaa jechuun maal jechuudha? Jallina jibbu. Hammeenya jibbu. Nama miidhuu jibbu. Nama ajjeesuu jibbu. Dhiiga namaa dhangalaasuu jibbu. Lubbuu namaa balleessuu jibbu. Jallina jibbu akkas ana jedhamiti. Sagalee waaqayyoon dubbachaa jira. Wangeela Kiristoosan isinitti himaa jira. Ofii kottis lallabaa jira. Ati qajeelina jaallattee jallina jibbite. Kanaafis waaqayyo gooftaan kee dibata gammachuu si dibee hiriyoota kee akka ati caaltu si godhe. Ameen. Hallelujah. Qajeelummaa jaallattee jallina yommuuti jibbitu waaqayyo dibata gammachuu si dibe. Ameen. Waaqayyo hiriyoota kee hundumaa akka ati caaltu si godhe. Wangeela kun hin caalamtu, hin caalta malee. Ameen. Qajeelummaa jechuun maal jechuudha? Jallina jibbu, hammeenya jibbu, dura goru. Kan dubbisan sagalee waaqayyo iddoo masilas ni dubbise. Matsaafa Amoos boqonnaa 5 keessaa hajibbinu jallina. Hadinnu jallina dura gaagabni. Matsaafa Amoos boqonnaa 5 iddoo masilas ni dubbise. Lakkoofsa 21 kaasee gadi sinneen ilaalu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Qajeelummaa jechuun jallina jibbuudha. Maqaan isaa eebbifamu. Akkas jedha. Waaqayyo ani ayyaaneffachuu keessan nan jibbe. Waan waaqayyo jedhu. Waa'ee isaas nan dhiise. Walga'iin keessan natti ajaa'ibe. Mee dhaga'ame suutum.
qalma goomu kennaa minaanii anaaf yoo dhiyeessitan iyyuu ani ittiin gammadu. Horii coccoomuuf qalma galataa yoo dhiyeessitanis ani ni ilaalu. Iyya faarfannaa keessanii anarraa fageessaa. Sagalee maseenqoo keessanis ani dhaga'uun barbaada. Maal barbaada Waaqayyo? Ilaa qooda kana bulchi qajeelaan akka bishaaniitti, qajeelummaanis akka laga yeroo hundumaa yaa'utti haburqu. Waan itti Waaqayyo saba isaa komatu aarsaadhaan, faarfannaadhaan, shubbisuun Waaqayyoon hoyyomsuu barbaadu. Inna Waaqayyo faarfannaan keessanii anaaf iyyaa natti iyyitanii narraa fageessaa. Narraa fageessaa. An kanan barbaada miti. Waan goonu hundumaa Waaqayyo qajeelummaarra dhaabannee akka nuun goonu barbaada. Qajeelummaarra dhaabannee akka nuun raawwannu barbaada. Ayyaana keessan narraa fageessaa. Walga'iin keessanoo natti ajaa'iba. Furdii dhugaan qabu, murtoo dhugaan qabu. Walga'iin keessan waa gargaaru foolii godhatee deema. Foolii qabaa. Nam barbaadu jedhe Waaqayyo. Nam fedhu jedhe Waaqayyo. Inni barbaadu jedhe Waaqayyo. Qooda kana bulchi qajeelaan akka bishaanii haburqu ammayyuu. Ameen. Bulchi qajeelaan qajeelummaan akka laga yeroo hundumaa yaa'u isin gidduutti haburqu. Ameen. Qajeelummaa barbaade Waaqa. Qajeelummaan dheebodde Waaqa. Bulchiinsa qajeelaan barbaade Waaqa. Warra bulchiinsa irra jirtan waldaa haa ta'u, biyya haa ta'u, maatii haa ta'u, dhaabbata kamiyyuu haa ta'u, warri geggeessitan, warri geggeessin, geggeessaa kan taatan bulchiinsa keessan sakattaa. Ilaalaa. Ilaalaa dubbii Waaqayyoon. Keessumaa warri kan Waaqayyo, warri kan Gooftaa maqaa Gooftaan iddoo qabatanii jirtan. Maqaa Waaqayyoon iddootti baatanii jirtan. Of ilaalaa wangeela kun. Dubbii Waaqayyoo immoo billaa gar lamaan qara qabu caala. Waaqayyoo eenyuun iyyuu gabbaru jala of kalchaa. Waaqayyo nama jaallata malee eenyuun iyyuu gabbaru. Daani'eliin gaaf tokko Waaqayyo akkas jedhe. Mootii tokko mootii Naabukadnezariin akkas jedhe ilma isaatiin meenee teeqal ufaaris miijanamtee salphamtee argamte. Yaa warra bulchiinsi nutti kenname, hoggansi nutti kenname, geggeessi nutti kenname, Waaqayyo isin fidee achirra isin kaa'ee bulchiinsi keenya, bulchiinsi keessan maal fakkaata? Waaqayyo akkas jedhe bulcha qajeelaan barbaada. Qajeelummaan barbaada. Qajeelummaa akka uffataatti uffadhaachi keessa jiraadha. Ameen. Mi'i waraanaa keenya inni tokko isa kana. Uffannaan keenya yeroo hundumaa kan nurraa mul'atu. Mi'i waraanaa keenya inni tokko isa kana kana. Uffannaan keenya qajeelummaa. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Kuni amala mootummaa Waaqayyooti. Kun amala mootummaa Waaqayyooti. Mootummaan itti galuudhaaf adeemnu mootummaa Waaqayyoo mootummaa qajeelummaati. Mootummaa nagaati. Mootummaa gammachuuti. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Eeyyee mootummaa Waaqayyootu nu dura jira yoo jenne, mootummaa Waaqayyootti amanna yoo ta'e nus lafarratti bulcha qajeelaa bushuun irra jira. Akkas jedha Phexros lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 12-13. Akkasitti jiraattanii dhufu guyyaa Waaqayyoon eeggattu. Isiniifis ariifateen hojjeta. Guyyaa sanatti bantii Waaqaa ibiddaan gubatanii waliin gadhiisu. Ijoon uumama lubbuu qabu hundinuus ho'a ibiddaatiin hin baqa. Nuyi garuu akka abdiin nuuf kennetti wanti Waaqaa haaraa, lafa haaraa, warra qajeelummaan keessa buufate eegganna. Ameen. Hallelujah. Maal eeggannaa jirra? Bantii Waaqaa haaraa, lafa haaraa, warra qajeelummaan keessa buufate. Ameen. Warra qajeelummaan keessa buufate. Abeet
qajeelummaan biyya keenya keessaa buufatu. Ameen. Qajeelummaan waldaa kiristaanaa keessaa buufatu. Ameen. Qajeelummaan biyya lafaa kana keessaa buufatu. Ameen. Akkas jedha macaafni qulqulluun namatti tolu afaan Oromiffaasaa. Qajeelummaan keessa buufatu. Mana isaa kan godhate jechuudha. Bakka isaa kan godhate, iddoo isaa kan godhate. Maaliin lol? Qajeelummaa akka uffataatti uffachuudhaan lol. Sagalee tokko isiniif dabaleen isa kaan torbeetti fufna. Macaafa faarfannaa boqonnaa 92. Macaafa faarfannaa boqonnaa 92. Lakkoofsa 12 kaasee qajeelummaa. Qajeelummaa. Bulcha qajeelaa. Qajeelummaa. Akkee dhagaa mana amantu dhagayi amana dhagayi dubbii waaqayyooti kun. Hallelujah. Ameen. Oh, galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Gurra kan qabu hafuura qulqulluu waldaa kiristaanaan jedhu haa dhaga'u. Ameen. Waaqayyo akkas jedha dhagaa. Awaajii waaqayyoon awaajaa jira. Ameen. Waaqayyo dubbachaa jira. Ameen. Loltoota Kiristoos lafa jirtanitti karaa FB, karaa YouTube, karaa TV kana dhaggeeffachaa kan jirtan dhaga'a. Ameen. Ameen, 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 ameen. Hafuura qulqulluu dhaga'a. Ameen. Ameen. Namni qajeelaan akka muqameetti biqilan tola. Ameen. Malakkeedha wangeelatti namni qajeelaan akka muqameetti biqilan tola. Akka gaattira Libaanos oliin guddata namni qajeelaan. Isaan akka biqiltuu mana waaqayyo keessa dhaabamanii oobdii gooftaa keenyaa keessatti hin lalisu. Ameen. Qajeeloon dulluma keessa iyyuu ija godhatu. Ameen. Hallelujah. Ameen. Dulluma keessa iyyuu ija godhatu qajeeloon. Ameen. Isaan yeroo hundumaa jiidha qabu hin lalisu. Ameen. Yeroo hundumaa Waaqayyo akkas jechaa jira. Iddoo kam kan jirtan isaan yeroo hundumaa jiidha qabu hin lalisu. Ameen. Kuni qajeelina waaqayyo hin hima. Inni kattaa kooti. Ameen. Isa bira moo jallinni hin jiru. Ameen. Kuni qajeelummaa waaqayyoon hima. Inni kattaa kooti. Isa bira moo jallinni hin jiru. Ameen. Hin jiru waaqayyo keenya bira jallinni. Dhugaadha. Hammeenyi hin jiru. Miidhuun hin jiru. Balleessuun hin jiru. Dhugaadha. Waaqayyo keenya waaqa qajeelaa. Ameen. Waaqa qajeelaa. Kun immoo qajeelummaa waaqayyo mul'isu. Dhugaadha. Lafa kanarratti qajeelummaa waaqayyo kan mul'isu moo tokko si'i, tokko ana. Warra gooftaa qabnu. Dhugaadha. Mi'i lolaa inni hidhadhaan hin jedhame. Uffadhaan hin jedhame. Macaafni qulqulluun isin jedhu isa kana. Inni jalqabaa akka nama mudhii isaa sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Lammaffaa akka nama madda sibiilaa uffatutti qajeelummaa uffadhaatii keessa jiraadhaa. Ameen. Kanaan seexana lol. Kanaan machoota hafuurota ammeenyaa lol. Kanaan humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban lolla. Itti fufna torbe waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Waaqayyo hidhannaa kana nu haa hidhachiisu. Ameen. Sagalee dhageenyeef maqaan isaa eebbifamu. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyoon nu kadhadhaa. Gara keessanitti hin deebisaa. Waaqayyoon dhuma keenyaa gargaara. Ameen. Ameen. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa baay'ifnee guddifnee si galateeffannaa. Maqaan kee bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Yaa gooftaa dubbii sagalee keetiin diinni keenya eenyu akka ta'e, eenyuun loluu akka nurra jiru, eenyu dura dhaabbachuun akka nurra jiru dubbii keetiin nu barsiisteetta galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa
seexana ifadhaa isinirraa isin fagaata waaqayyotti dhiyaadhaa innis isinitti dhiyaataa jedhamee akkuma caafame har'ammoo gooftaa koo dhugaadhaan mudhii keenya hidhannee qajeelummaa immoo akka madda sibiilaatti uffannee diina keenyaan morminee dhaabbachuu akka dandeenyu dubbii kee nuu ergiteettaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhugaa kanaan yaa gooftaa guutamnee sobaan mormuu akka dandeenyu soba dura dhaabbachuu akka dandeenyu iddoo jirutti yaa gooftaa iddoo adeemnu hundumaatti dhugaa kee mul'isuu akka dandeenyu yaa gooftaa qajeelummaa uffannee gooftaa hammeenya ofirraa fageessinee jal'ina ofirraa fageessinee yaada qajeelaadhaan yaa gooftaa hojii kee akka hojjennu dubbii kee fiixaan akka baafnu maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa hafuura kee nuu ergitee nu gargaaruun jaalala kee nuuf haa ta'u. Hafuura kee waaqarraa ergiitii nu gargaari gooftaa. Ija keenya nuuf bani yaa Waaqayyo gooftaa. Harka keenya nu qabi yaa Waaqayyo gooftaa. Hin barbaanna gooftaa dhugaadhaaf hojjechuu dhugaadhaan jiraachuu. Hin barbaanna gooftaa qajeelummaa uffannee qajeelummaadhaan jiraachuu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo sitti of kennine ati nu gargaari. Gargaarsa keetiin kun hundumtuu hin ta'a. Foon dadhabaa waan ta'eef dadhabbii foonii kanaan yaa Waaqayyo diinni yaa gooftaa galee karaa keerraa akka nu kaachifneef maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiin seexanaa kan diigame haa ta'u galgala kan maqaa Yesuus Kiristoosiin haxxummaa isaatiin aarii isaatiin inni ba'e yaa gooftaa saba bittimsuudhaaf qaluuf hatuuf ajjeesuudhaaf inni ba'e maqaa Yesuusiin waraanee gara Siyoonitti kan darbatame haa ta'u. Amen. Yaa Waaqayyo inni jibba facaasaa jiru inni gargar ba'iinsa facaasaa jiru inni hammeenya isaatiin summii isaa andara lafaa irratti yaa gooftaa dhukkuba kanaan qabatee vaayirasii kanaan qabatee lola adda addaatiin qabatee dhiiga dhangalaasaa jiru lubbuu baasaa jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin hidhamee gara Siyoonitti kan darbatame haa ta'u. Waaqayyo gooftaa araara keetiin nu mil'adhu. Humna kee nuuf kenni hafuura keetiin nu guuti harka keenya nu qabi maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanne ameen. Amen. Hallelujah. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u lubaa Waaqayyo waaqarraa eebbasaa sadhuma hin qabneen dachaa jireenya keessan irratti dabalaa habulu ayyaanni kun dabalaa habulu Waaqayyo inni isiniin afaan godhatee isiniin dubbachaa jiru kun ergaa gurguddaa dabarsaa jirtu Waaqayyo ammayyuu bara keessan hundumaa dhimma isinitti ta'u hamma dhumaatti isin haa dhaabu hamaan isin hin argatin dhiiga ilma isaatiin isin haa golbobu mana keessan jireenya keessan eegduu ergamoota isaa isiniif haramadu Waaqayyo bara keessan hundumaa fayyaatti nagaa guutuudhaan akka jiraattan mo'ichaan isin haa baasu mo'ichaan tulluu ol baasee isin haa dhaabu isin haa mul'isiifa isin haa godhu soogidda isin haa godhu furmaata isin haa godhu eebbifamaa eebbaaf ta'aa dhuba koo. Maqaa Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u saba Waaqayyo nutti dubbateera har'as Waaqayyo hin dubbata Waaqayyo gadi ba'ee ofiisaatii dhufee akka keenyatti qaamaan dubbatatu hin ta'in karaa garboota isaatii dubbata afaan godhatee ittiin dubbachaa jira ergaa nuuf ergeera ergaa kana fudhannee ittiin dhimma ba'uun kan keenyadha filannoon kan keenyadha isa kamiin nu wayya. Kanaaf har'a dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaadhaan kan madda sibiilaatti immoo uffadhaa. Seexanaan immoo mormaa jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf har'a gaa Waaqayyoo nutti dubbateera. Ayyaana isaa nuuf baay'isu hafuura isaatiin nu haa geggeessu Waaqayyo nu haa gargaaruun jedhaa isin haa gargaaruun jedhaa. Humna isaa nuuf haa kennu eebbifamaan waliin turuu keessanii fi sagantaa kana fakkaatu nama deebinee wal arginutti dhiigni Kiristoos isin haa golbobu abiddi Waaqayyo isin haa marsu fayyaa guutuu nagaa guutuu isiniif haa kennu akka dubbii sagalee Waaqayyootti tarkaanfachuudhaan Waaqayyo isin haa eebbisuun waa eebbisuun jedha. Egaa faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamnaa eebbifamaa. Amen. Garansa jalala
abbummaansa odaa kan hin qabne mudaa isarraan naladhee sanyii koo jiraatee ta'e nama addaa nannifne ammayyoona harkisaa na baateera kunoo salphina koo ulfinaan jijjiireera du'aa koo sadhuma dhiigni isaa na baraare olmaasaatu nargu galata isaa yarsaare meekeenja jure ankanan si faarsu haalli toleef miti lubbu koo fi yaaddoo koo isatti gateeti tasa'iin gogaanii lageen abdii kooti ifanni na baasuus bakkalchaa bariiti ankanan si faarsu haalli toleef miti lubbu koo fi yaaddoo koo isatti gateeti tasa'iin gogaanii lageen abdii kooti ifanni na baasuus bakkalchaa bariiti fakkaadhu haala boojuun ilaala anoo sin aarsu gatii kee yarsu erga na jaalate maal faana dhoowwate Shele bede 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 bede